Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruftuu mata dureen irra waliin ilaallu tokko tuqaa 5 The Light Microscopy kan jedhu waliin ilaalla. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na hordofa. Objective isaa ilaalu at the end of this section the student will be able to jedha. Erga toopikii kana xumurtanii The Light Microscopy isa jedhu kana erga xumurtanii waan isin baruu qabdan asirratti isiniif kaa'eeti jira. Handling the microscope akkamitti kan microscopy qabannu kan jedhu baruudha qabdu. Use the microscope fayyadamuu isaa akkamitti kan nuti microscopy fayyadamnu kan jedhu baruudha danda'uu qabdu jechuudha. Erga tokko tuqaa 5 The Light Microscopy kan jedhu kan erga xumurtanii booda jechuudha. Itti aansuun the most microscopy have several different powerful lenses attached to them. Egaa microscopiin hedduun isaanii maal jechuudha? Leensii garaagaraa qabu jechuudha. Leensii garaagaraati kan isaan qaban. Allowing the viewers to inspect to content at more than 10 times its actual size. Egaa actual size irra meeqaan guddisa jechuudha? Dhibbaatii oliin guddisa jechuudha. Microscopiin ani actual size isaa objectii ilaaluu san jechuudha. Si'a dhibba guddisa jechuudha. Si'a dhibbaatii ol kan ittiin guddisnee ilaaluudha jechuudha. Microscopiin. Biology as allowing the viewers to inspect to content at more than 10 times it is actual size. Maani actual size isaarra jechuudha. Size isaa ofiisaa sirrii qaburra meeqaan guddisa jechuudha? Dhibbaatii oliin guddisa jechuudha microscopiin. Biology as a modern science would not exist without the microscope. Egaa biologiin gaa waa'ee maaliiti kan inni qoratu? Waa'ee lubbu qabeeyyiiti. Waa'ee lubbu qabeeyyii seelota ni qorata. Seelota qorachuudhaaf immoo maanni microscopy malee ilaaluun ni ulfaata jechuudha. Kanaafuu microscopy malee biologiin qoratamuu hin danda'u jechuudha. And a good microscopy are essentially for day-to-day activity for most biologists. Egaa biologistoonni iddoon isaanii maal fayyadamu jechuudha? Microscopy fayyadamu jechuudha. In addition to their importance, microscopy and extremely expensive. Egaa maanni microscopiin baay'ee qaalii kan ta'edha jechuudha. Extremely expensive. Qaalii kan ta'edha jechuudha. Therefore, it is very important to know the function of all structure of a microscopy and handle the device property before we are using it in the laboratory. Egaa osoo laboratory keessatti ittiin fayyadamiin jechuudha. Maal gochuudha qabna? Gadi fageenyaan maalummaa microscopy baruu qabna. Function isaa tokkoon partii isaa function isaa tokkoon structure isaa maaliif akka nu fayyadan maaliif akka itti fayyadamnu tokkoon partii isaa baruudha qabna jechuudha. Yoo sana hin barre maanni balleessuudha dandeenya meeshaa sun jechuudha. Microscopiin sun balleessinaan immoo gaa expensive jenneerra baay'ee kan qaalii ta'edha. Kanaaf seeraan baruudha qabna jechuudha. When we observe an image under light microscopy, light ray are focused on the image on the microscope slide. Maani yeroo ilaallu jechuudha. Yeroo ilaallu microscopy jalatti maal goona jechuudha? Microscopy slide isa jala keenya jechuudha. Eessa waan isinitti agarsiisu? Microscopy ol deebi'een waan isinitti agarsiisu. Yeroo ilaaltan gaa maal gootu? Slide isa jala keessu jechuudha. As jala keessu. As jala kaa'uudhaan ilaaltu. Tokkoon isaa akkamittiidha kan nuti fayyadamnu kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha.
This light which transmits through the specimen is then focused by two types of lens known as eye and objective lens. Lightiin jechuudha. Lightiin maal keessa kan inni darbu? Specimen keessa darba. Waan nuti ilaallu sun keessa darba. Maalifidha? Xiyyeeffatee akka ilaaluuf jechuudha. Two lensiin jechuudha. Innis two lensiin kun eenyudha? Eye fi objective lens jedhameet kan inni beekamu jechuudha. The enlarged produced by these two lenses warreen guddisanii mul'isan maani leensota lamaanidha jechuudha. A compound light microscopy magnification is a product of eye and objective lens. Compound microscopy magnification isaa kan guddisu kamidha jechuudha. Product of eye and objective lens. Egaa ayin isaa meeqaan guddisa? 10 guddisa. Objective lens isaa immoo meeqaan guddisa jechuudha? 40 guddisa. Kun immoo yeroo waliin baay'atu meeqa nuu kenna? Total magnification isaa meeqadha? 400 ta'a jechuudha. Asirraa activity kana yoo ilaaltan asirratti eye lens magnificationiin 5 yoo ta'e asitti immoo total lensiin magnification isaa 500 yoo ta'e asitti objective lens isaa meeqa ta'a? Meeqa ta'a jechuudha? 100 ta'a jechuudha. Maaliif 100 baay'isuu 5 meeqa nuu kenna? 500 waan ta'eef jechuudha. Asittoo yeroo guutan meeqa ta'a? 40 baay'isuu 10 400 ta'a jechuudha. Asitti totaaliin isaa immoo 400 jettanii guutu. Asittoo meeqa ta'a? Asitti immoo 10 ta'a. Eye lens magnification 10 asitti immoo 100 baay'isuu 10 1000 kan akkasiin guutu jechuudha. Video taanuun the party of and the function of the light microscopy kan jedhu walitti deemna. Hagam malaalle keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Nagaa naa tura.